Wangela warri qabattan boqonnaa 5 Yohaannis baafattu yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'e karaa hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandara Yerusaalemitti galchu bukkeedhaan bishaan kuufama afaan Ibraayisxiin Beetazaataa jedhamu tokko ture bishaan sana bira godoo balbala 5tu ture namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman warri naafatan warri dhangi isaanii gar tokko du'es godoota sana keessa ciisanii raafamuu bishaanichaa hin eeggatu turan ergamaan waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isa irraas raafamuu isaa booddee immoo namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamitti iyyuu hin fayyatu namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana arge yeroo dheeraa hamma naga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaadaa jedhee isa gaafate namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessaa nama na buusu hin qabu ofii kootii immoo utuu ani itti rakkadhuu namni biraan dura keessa lixa jedhee deebise Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme guyyaan namichi kun fayye guyyaa sanbataa ture yemmus warri Yihuudootaa namicha fayye sanaa har'a sanbata siree baachuu seerri si dhoowwa jedhan inni garuu deebisee namicha isa ana fayyeessitu siree kee fudhadhu adeemi anaan jedhe isaaniin jedhe galateeffadhaame keetii itti dabala argaa dabala waaqayyo sitti dubbataa jedhani jedhamayyuu waaqayyo sitti dubbataa jedhani akkas jedheen dubbata waaqayyo si gargaara jedheen dubbadha ameen mee nama sin jira jiruun waaqayyo si gargaara jedhani sagalee waaqayyo keessaa lafa nama dubbise wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 qabeen dubbise guutummaa isaa dubbisuu dandeessu lafa kanatti waan guddaa tokko argina lakkoofsa 1 qabdanii Yesuus maaliif xalinna 38tti yoo dubbistan baay'ee waan dinqiif waan taamarii tokko argina bara kana bara gooftaan keenya Yesuus Kiristoos qaamaan yookaan akkuma keenya biyya lafaarra deddeebi'aa turetti tajaajila ture keessaa tajaajila baay'eedha san kaasu isa keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 5 tajaajila gooftaan tajaajila qaamaa fuulatti keessaa tajaajila tokko Yihuudoota biratti Israa'el lafa baay'eetti tajaajila guddaa tajaajilaa ture lafa kana dhuftanii gaafa laaltan akkuma ammas niin jedhee biyya lafaarra fooniin deemaa ture lafa kana immoo namicha dhaloota isaa qabee naafa tokkotu ture yookaan lamxii kan turetu bishaan qarqara ciise bishaan sun Beetazaataa jedhama mandara sana keessa namichi kunis dhukkubsatee ciise baay'ee kan si tajaajilu ergamaan waaqayyoo yeroo hundumaan utuun taane darbee dhufee bishaanicha sana keessa seenee bishaan raasee deeme gaafa bishaan sun raafamu waan hojjetamu jira inni du'e hin ta'a inni naafate diriira jaamaan hin argaa duudaan hin argaa lamxiin qullaa namichi immoo danda'ee ka'ee bishaan sana keessa seen Yihuudoonni immoo falmii guddaa keessa jiru isa Yesuus Kiristoos sanbata gidaame sanyi otoon jedhiin isa inni fayyisu Museen seera isaa keessatti isaan barsiise sanbatatti akka wanti tokko hojjetamne waan ta'eef namni tokko sanbata fayyada yoo ta'e hin gaafatu sana irratti geeffadha hin gaafatu maa fayyee sanbataan seerri keenya kana nabboomu Museen nu barsiiseera Museen nutti meeradanii hin dhoowwu daramanii akkuma nu namas waldaa bunnee teenyu ta'anii tajaajila Yesuus tajaajilu fayyina inni hojjetu raajii inni dubbatu waan inni godhu baay'ee isaa ilaala ta'anii ittiin mormu guyyaa isaan seeraan kaawwatan yookaan Museen isaan barsiise sanatti du'aan isee waan barbaade guyyaa 100 ture yoo ka'eera ta'e hin ta'u seera waan ta'e seera waan ta'e kanaaf Yesuus immoo uma fayyisa ammas guyyaa keessaa guyyaa tokko Yesuus Kiristoos hin dhufe mandara Beetazaataa jedhamu sanatti Yihuudoonni otoo taa'anii hin dhufe namichi kun immoo waggaa hedduudhaaf bishaan qarqara ciise sila sinitti mee ergamaan waaqayyoo immoo waggaatti dhufee bishaanicha keessa seenaa bishaanichi gaafa raafamu namni danda'ee bishaanicha keessa seenu yoo naafate hin fayya jaamaa ta'e lamxii dhukkubni irraan qulloofne jiru dhukkuba hundumaa irraa hin fayya namichi kun garuu ofirraan qabu
raafama bishaan keessa qabee nama sabuusu iddoon taa'ee iddoon ciisee jiruuti nama qabee bishaan sana keessa sakkaasu kaa'u qaba. Itti maamila nama simbukkee jirutti siifi Yesuus jira jedhani. Jedhe sirriitti siifi Yesuus jira jedhani. Ofitti deebi'a anaaf Yesuus jira jedhani. Memmee eenyuuf jira Yesuus? Memmee anaaf jira warri tanan kolfuudha. Mee amma dandeessa anaaf Yesuus jira jedha. Ilaala firaan qabu macaafni qulqulluu hin dubbatu keessuma abbaa qaba haadha qaba obboleessa obboleetti hiriyaa eewwama iyyuu jira. Garuu namichi kun waggaa hedduudhaaf bishaan sana qarqara akka inni ciisaa ture macaafni qulqulluun dubbata. Namooti kaan garuu baay'een sina jedhu inni waggaa hedduu lafa sana ciise. Namni torbee tokko ji'a tokko ciise garuu isa dura fayyee kaa'atu. Inni firaan qabu. Obboleessi biraan jiru hiriyaan biraan jiru. Obboleettiin qaba abbaan jiru haatiin jiru. Macaafni qulqulluun dubbatu waan ta'e otoo qabaate ebiluu qabaa obboleessa qabaa gargaaruu didee dubbata. Garuu homaan qaba. Inni eessuma qabu inni wasiila qabu inni fira qabu akkuma fiigee dhufee dhukkubsateeti eeggatanii waggaatti eegamaan gooftaa gaafa dhufee bishaan sana raasu qabanii namicha keessa qaba namooti baay'ee fayyanii gaafa deebi'an achuma ciise qankoo yoo midhaan qankoo yoo hiikaa bigata. Anoota namas ciise waggaa 38 waggaa amma kanaati. Isaan kun guyyaa 8tti fayyaa jiru. Isaan kun ji'a 8 waggaa tokko waggaa 8 tonguutti fayyaa jiru. Ana garuu fira dhabuu na jeese. Amma kan akkan ciisu kan godheessa kana gahe. Arrasini tani. Firan nabee, hiriyaan nabee, abbaan nabee, haadhan nabee, otoon qabuummoo akkan qabneen ta'e warra jettaniif Yesuus akkan isiniif oleensi baasa fiijar. Namni tokko yaamee. Nama simbukkee jiru qabaati. Waaqayyo si kaasa jedhanii. Karaa nagaraati. Waadaa sinii galanii eeggattanii warri dadhabdan. Iddoo kanatti akkanan sii godha. Bara sanatti akkattan si gargaara. Ji'a sana keessatti akkaataa kanaan si faana ta'a. Siin jedhee waadaa sii galee gaafa xiqquftu garuu si dhiisee kan si bira darbe. Siifan ergaa qaba. Namichi kun bara kan jiru ati jirta. Leenci Yihuudaa inni isa fira dhabee fira ta'u. Isa abbaa dhabee finna abbaa ta'u. Isa haadha dhabee finna haadha ta'u. Isa eessuma dhabee fi eessuma inni ta'u. Isa obboleessa dhabee fi obboleessa inni obboleetti dhabee fi obboleetti inni ta'u. Galama kana namoota baay'eetu fira dhabee jiran kaaseera. Makaalaa taaniyaa. Nama simbukkee jiru harkaan qaba anaan waaqayyo na kaasaa jedhani. Yesuus geetaa no. Kanaaf namichi kun nama isa gargaaru dhabe. Nama isa gargaaru dhabe. Gargaarsaaf gara nama baay'ee hiixatee gara nama baay'ee laalee hundumtuu yeroo hidhee dhufee bira darbu. Inni kaan immoo achumatti laalee asumatti duutaa jedha. Waa mimmee kan kaasa bageeta biyyeessuus. Iddoo malakkataa dhukkubsataa ibama kophaatee dhandhatti dhaabattu sanatti hinduu ta'anii siin jedhanii si bira darban. Dhugaa waaqayyoo spiinii sitti dabala isaan bira darbita. Ameen jenne waaqayyo bira si dabarsa. Nama simbukkee jiru qabaate achitti duutu jedhani. Jedhamma wachitti duutu jedhani. Maal jettanii? Ofitti dhufan achitti duutu jedhani. Haleluuyaa. Bira darbu bakka asumatti du'a. Barana du'a. Waggaa kana du'a. Ji'a kana du'a malee ma hin fayyu. Jedhanii baay'een isaanii hin odeessu naasa'u. Dhageeffadhaa hin haasa'u hin odeessu. Garuu otoo hin fayya ta'e hijjiirama ta'e iddoo kanaa taatoo ta'e silaa waggaa kana biyya fagoorraa dhufanii namooti baay'ee fayyaniif namooti baay'ee bishaan keessa seenanii ba'aniif lamxii warri qaban qullaaniif warri naafatan fayyaniif warri du'an kaaniif warri jaaman arganiif warri duudan dhagaaniif namichi kun garuu asumatti du'aa jedhanii bira darban hin kaatoo ta'e bara darbee ka'a ture waaqaa yaadiyaa ergaan sii qaba. Fabrikaa keessatti duutu siin jedhan iddoo achitti duutu waaqayyo si gargaara. Ameen iyyattu achiin si kaasaa. Namni iyyata madandeessa achitti duudhaan. Dabala achitti duudhaan. Achitti duudhaan madandeessa ni tadaa merka keessatti. Dhugaa wangeela sana tajaajilu sin. Baruma kana ji'a sadii asitti dirijjiitii keessaa waaqayyo baajata wayii sii dhoosee sii baasaa warra achitti duute achitti du'a siin jedhan hojii mataa kee otoo hojjettuuf darbu. Anargee dubbataan jiraana hojii mataa kee otoo hojjettuuf darbu siin jira. Nama simbukkee jiruun kana booda ilaali. Achin taawwanii ilaali. Dabala achin taawwanii ilaali. Kana booda achin taawwanii ilaali.
Meme galate fada. Wah, ergan nage. Uga bangela. Nama lama kan ergan nage. Waaqayyo kasan jira. Gurra konan naga. Itti mina jira. Achitti naftu si jira baame. Mara zadia. Namoota baay'een na bira darbee tamini isa kaan lafa sana fira sabbaase isa kaan birrii qaba birriidhaan bahee biyya iddoo ta'e ala eessa jira miti waan akkas hin jedhu achi si kaasa isin gargaara achitti naftu si jira nama sin bukkee jiru rukutaati gatettees achitti naftu si jira waaqayyo jedha billiseen kanaaf achi fuudhama hin dubbifama nama gatama waaqayyo waama hallelujah Amerika keessa nu kaasa achi fuudhama hin dubbifama nama gatama nama sinjana jiru waaqayyo achi si kaasa itti dabala achitti naftu jedhani itti dabala achitti naftu jedhani itti dubbadhaame nan kaa'e jedhani achitti naftu jedhani me amantiidhaan hutaaliiti ani nan ka'a achitti naftu Yes, whole casa de Kazan. Achitina Puram. Nakaidame. What are you to that? Naganadana. Nakasaidame. You guys have to my friend, you have food, you order Narka. What are you passing your Elgamasi Ramada to Sibas? Elgamasi gave a become a number and do it to Sibasa. Uman, what are you to Chakanabasi? Uman, what are you to Chakanakasi? In due subject. Amen. Namichi kun firan qabu sinitti beer homaa waa kan qabu wotoo cittame namicha kana cittama sana booda guyyaa keessa guyyaa jira innu waaqay katata beecha guyyaa kee malee umtu guyyaa waaqayyooti malee si fontunga ruwasitte isa jarreessu warri fira qaban guyyaan isaanitti fayyan jira namichi inni firan qabne kunis immoo guyyaan inni achi ka'u jira kan namicha sanaa fi kan warra fira qabanii immoo kan adda godhu waan guddaa sirriitti isaan dhufanii Israa'el ciisaa turan sana warra fira qaban firum isaanii baatee fi deemaatu namicha kanaaf yeroo inni dhufe gooftaan dhufeetti godhu akkuma sanitti ma Yihuudoonni immoo taanee baay'ee kan ajaa'ibu warra fira qabanitti homtuun dubbatu warri qarshii qaban sun bishaan sana ergamaan gooftaa raasu keessa qabanii keessa buusu ofiin bu'u warri fira qaban ofiin bu'u qabanii gaafa isaan keessa kaane Yihuudoonni warri fayyinaa fi seera eegan sun dubbataniiru hin dubbanne maaliif fira qabu qaamiidhuu danda'u waan godhuu danda'u dhageettis qabu hin dubbanne tolaa shi abbaa barbaadan ta'u asirra fira qabu qabanii keessa buusu fayyade inni jaame argee galee inni duude dhaga'ee deeme fira qabu inni naafates immoo keessa bu'ee fayyee lamxiinis keessa bu'ee qunnaa'ee madaa kamiyyuu kan qabu hunduu rakkina kamirraa warri fira qabu keessa buusanii qullaanii deemanii galanii namni tokko hin dubbanne seerri garuu hundumaaf ta'a isa beekaaf isa wallaalaaf isa dureessaaf isa hiyyeessaaf sirriimoo kan qobaatti kan tumame jira seerri injur bara kana keessa qobaatti isa ihumaa qabne bicha rakkisi kan jedhu jira injur isa qabu immoo rakkisi kan jedhu jira injur seerri hundumaaf bara sanas akkuma kana garuu warri seera eegan Yihuudoonni sun dhaggeeffadha warra fira qabu warri firri isaanii qabe bishaan sana keessa buusutti dubbataniiru hin dubbanne fayyaniiuma deemaa turan waa nama si bukkee jiru kan qabeeti siif dubbatee dabali sii dubbataa dabala mau sii dubbataa ilaala kana hin dubbanne waa qaba silla guyyaa keessaa guyyaa tokko garuu tarkaanfachaa kataan jedhe gara namicha abbaan qabne haadhan qabne obboleessa fira turri waa tokko kan hin qabne kophaa isaa gargara ciisu kana tarkaanfachaa dhufu gaafa inni dhufu muluu isaanii dachaafatanii miila walirra keewwatanii namicha kana fayyisuudhaaf jedhamini mee haa fayyisu namni kenna jedhan maaliif
seerri mudotaa kana na jechu Museen kaleessa nu daweera sanbata waa tokko nu jetina jedhe kana mee fayyisuudha kaleessa isa dhagaa warra fira qaban gaafa fayye ne wani sini gala waa namun duma gala kaleessa isa dhagaa gaafa warra fira qaban fayya turan seerri chitti mul'anne gaafsa zimmeedhaan gaafsa komango maal dubbat zim warra umaan qabneef kan dhaabatu gooftaan qomaan isaan mochir calinchin innis waan hojjetu beeka katab jedhee tarkaanfachaa gara namichaatti gaafa dhufu isaan fuuldura taa'anii suufii isaanii godhatanii waan hundumaa godhatanii mee fayyisu namicha kan hin argina hin dubbanne hin dhoowwina jedhan harka isaa kennine waan sitti hima waaqata akkas naan jedha namoota 17 otoo isaan badiif salphinatti si oofanii eebba si dhoowwaa jiranii isaan gidduutti maatii kee dhangalaasa jedha isaan gidduutti maatii kee eebbisa jedha namni tokko harka isaa olaanaa faarasee achaataanya ammati safartee ammati ammaarrattee dadhabdutti waaqayyo bara kana otoo namichi kun otoo nami eebba haaraa mana keetta fidee dhufeera ulfina haaraa mana kee fidee dhufeera namni tokko naateera jedhu naafteera jedha nama sin bukkeetti nu qabaate erga jedhaan jii kun otoo keessaan numi jedhaani eebbatti lakkooftee finnee jedhaani hobaasaa jedhaani waaqayyo sii fidee dhufaa jedhaani kam harka fidi doola irraa saba hadee nana jechu nan dubbadhu humna dhiiga hoolicha isa waan dhiigee kee bakka kee maqaa kee seenaa kee kan jijjiiru fidee haadhuuf siin faadhuuf nagaa yesuus siin faadhuuf nagaa yesuus namni tokko naateeraa jiru noora nan fidi sana booda tarkaanfachaa gaafa namicha bira dhufu taa'an sila kumani sinatti hin taa'an mee fayyisu billaan laayina nama si bukkee yeroo harka isaa qabaatee mee akkasitti jedha huma fayyitaa jedhani huma heebbifamtaa jedhani huma jijjiiramtaa jedhani ishoo ofitti dubbadha inuma naa ta'aa jedhani dabala inuma naa ta'aa jedhani kanaaf isaan kana jedhanii ta'an waldaa keessatti baranallee jiran jedhani mee fayyisu mee akkamitti raajii dubbata mee akkamitti fayyisa mee akkamitti seedanii fata murreedhaan baruma sanaa ta'an kanaaf ta'anii jiru mee gaafa fayyisuudha waa tokko isinitti immoo anamma adaadaa isuma wasiila obboleessa abbaa haadha miti si bukkeetti argaa kanan jiru isa dacheebsamii diriirsee si bira dhaabataa isa dacheebsamii diriirsee si bira dhaabataa jira inni immoo ganama kana si gargaara inni akka jedhame na bukkee jira jedhame na waliin jira jedhame na faana jira jedhame hinjaaluun mee hinjaala warrettan mee iyyaati yesuus anaaf hinjaala jedhame itti dabala anaaf yesuus hinjaala jedhame haleluuyaa mee nama si bukkee jiru qabaati waan biraa hin eegiin jedhan innati qabattee baatu yesuus hinjaala jedhani kanaaf ta'an sila akkuma jedhamu muka jigeerratti qottoo baay'ee akkuma jedhamu namichi homaan qabu kophaa isaatii dhukkubsateera baay'ee kanaaf lakkoofsa isaanii baay'ee jedhame Yihuudatu jedhe Yuuwwayi 200 ta'uu danda'u 300 ta'uu danda'u lakkoofsi hin jiru garuu taa'anii hundi isaanii waldaa guutanii kan ta'an haa fayyisu akka hin argina guyyaa kana ni argina wanni fayyan argina qabnee seeratti dhiyeessina Yesuus isa jiramu kana jedhan yoo ta'u baate immoo namicha kanas hin gaafanne akkatti inni fayyeedha ani eeguuf akka ta'e hin beeku garuu walakkaa kanatti eebba guddaa tokkoon argaa jira eeguuf akka dhangala'u hin beeku argaa jira ennaan ilaala hin dhufe Yesuus gaafanna ka maal laata namicha hin wata itti bata namni tokko tokko itti bachuu jaalatu waaqe itti bata nameenna ila gooftaa ko ergamaan gooftaa waggaan dhufee bishaan kana gaafa raasu baay'ee warra dhukkubsatan keessa seenanii fayyaa jiru fira isaanii qabee keessa buusu ani immoo akkuma targitu kanaa eewutti dubbachaadha namichi Yesuus dubbataan akkuma targitu kana immoo waggaan makanaa qarqaruma kana hin ciise itti dhiyaatee kan jiru hunda'u warra kaan caala warra fira qabu caala namichi bukkeera fira qabe malee memmer argeeti no zania waan akkasiin jedhu fira qabde mini ofii koo si gargaaree akkasi qabeetan lafatti yoo jirtu sana biraan si kaa'edha ilaale ani raajii dubbataa jira fira dhabde birrii dhabde malee itti dhiyaatee jirta ganama kana
bishaan iddoo kana yaa'aa jira. Itti dhiyoo jira namichi iddoo kana keessaa. Warri kaan immoo duubarraa qabanii fidu. Indaa'uun hundasii dhiyoo jira. Kabee kan namatu maali? Manaa kan dhufan jiru. Fira waan qabanii manaa fidanii warri keessa buusan jiru. Utoo namichi qarqara ciisaa yoo. Yeroo isin galaan. Amma namni baay'ee fira dhabdan malee. Qarshii dhabdan malee. Nama sinii dubbatu dhabdan malee. Nama sin dabarsu dhabdan malee. Mul'ata guddaa keessa jiru. Maayikal. Mul'ata guddaa keessa jiru. Nama sin gargaaru dhabdan malee. Nama sin jalqabsiisu. Isa sin qabattan kan sin harkaa dhabu malee kan isin harkatti deebisu dhabdan malee. Karoora baay'ee qabdu, ajandaa baay'ee qabdu, mul'ata baay'ee qabdu, milkaa'insa baay'ee qabdu. Mee mul'ata qabaa jedhame. Dabali. Gaafati karooratti keessattuu yoo namni tokko si harkaadhaas hin ta'u siin jedhe. Hiriyaa akkasitti malee taateeti malee iddoo guddaa jirta turte. Ol kaasi waan sitti ma. Daangaa dura kee taa'ee jiru barnootaan hojii daldaalaan tajaajilaan ganama kana waan isi gargaaree irra si dabarsa. Irra si jaasisa mala. Edaa fira dhabuun nama jeessa. Namatti dukkaneessa namichatti hin dukkanaa. Waan fuudhu wallaa. Amma gooftaan tarkaanfatee dhufe. Kana mana iyyuu warri kaan dhufanii fayyaa jiru gooftaa. Ani garuu dhuma kana waggaa kana ciisaa jira nama keessa na buusun dhabee. Yesuus maal jedhee? Keessa bu'ee jedhee? Maal godhee jedhee? Inni kan da'u bishaaniin xollee fayyaa ture Yesuus akkasitti jedhe. Kan Israa'eel kee fudhuuti deeme. Wal kaasa kee baay'ee fursu. Arra sirriitti dubbadha. Waan si qabee keessaa kan isiin jedha Yesuus. Yesus garuu gaafa dhufu kaayitee fidamteessota kaayitee maal godhitti jedhe siree kee baattarruuti deeme kaleessa siree isa kanatu namicha baachaa ture har'a immoo dabaleen ga'e namichi siree baatee deeme. Harka ijoollee paastaa Yesus akkasiin jedhu akkasiin jedhaan waan si rakkisee si baachaa ture har'a hiikamtee bifamtee fayyitee baatee deemte. Wah, ergan nage. Nama situ nage ruti. Kana bode elane. Isa tu jide elane. Hinka ba moni elane. Laki nubatu hinka ba moe. Jadi hinka ba moe. Angkat Yesus itu nubata wala nani nabani khara nabani. Nabi cakra free nani nani. Nabi cakra na. Angkat tiga itu share kenya buya. Sambata nendoa. Isa Yusuf ema tenem tanna. Yesus isa jadi namutu. Taifuni debina. Nama sembuka jiru kan kabati akan setinggal mandiri kunci ciramalan. Mandiri kunci ciramalan. Anu tidak ammar kita juga kabati. Jadi mandiri kunci ciramalan. Mandiri kunci ciramalan. Lafanan mati beta mola ni. Aci kesa ilani. Wakayo jelani. Nanti cira ilani. Anis nanti ciramalan. Maka aku nanti ciramalan. Senang kunci ciramalan. Amma jelani. Ukuba wajini jelani. Yombe kame yodani. Dakika murasa bode lani. Aci kesa nanti ciramalan. Memme, eucera. Enci ciranta. Mandara keci cirana. Narra kasirate foder kate. Mandara ukuba kesa sibasera. Mandara tua kesa sibasera. Mandara chaluma kesa sibasera. Mandara rakina kesa sibasera. Mandara sepina ayara. Iya itoko kesa pera. Kamali kesa pera. Kamali kesa pera. Tapi bakka keci ciri mandara ko cicira mera. Jana. Ciri dapat.
درب والفنا هارات دربي نمي توكيه مرات يعني دربير هذا جبل يعني دربير هنا ركوتا فرفندا